olola bal'inaan deemaa jirutu jira Oromiyaa keessaa. Sunis immoo Abiyyi humnoota Oromoo faana marii gaggeessaa jira. Humnoota warra Oromoo kan hidhannoo malee sosocho'aa jiran faana marii gochaa jira. Biyyan jedhu Oromiyaa keessa haga gandaatti gadi buusanii odeessisaa jiru. Kanarratti gama isaatiin waboon ibsa baasee jira. Ragaa qabatamaa jiru lafa jiru dubbannaa jechuudha. Garuu deebinee maaliif Abiyyi kana haasofsiisa Oromiyaa keessa kan jedhutti dhufu. Dhugaan lafarra jiru amma Abiyyi kan jechaa jiru humnoota Oromoo kan hidhatee jiru waraana bilisummaa Oromoo faana marii tolchanneerraa mariirra jirraan jedhu miidiyaa garaagaraatiin illee baay'iseera. Miidiyaa adda addaa maqaa dha'uun hin barbaachisu. Miidiyaa afaan Amaariffaan tolfatu irratti akka bahu godheera. Darbee Oromiyaa keessas immoo inni kun bal'inaan sadarkaa gandaatti marii uummatatti dhiyaatee jira. Waboo faana marii gaggeessaa jirra. Lammaffaa immoo humnoota kan biroollee humnoota qabsoo karaa nagaatti amanan faanas marii tolfataa jirra. Humnoota biyya alaa jiranis kan akka Jawaar Mahammad faa dabalatee Lammaa Magarsaa faa nullee dabalatee marii gar tokkotti Oromoon deebi'aa jira. Humni Oromoo gar tokkotti dhufee Abiyyi faana tokko ta'aa jirra kan jedhu Oromiyaa keessa bal'inaan oofaa jira. Haga gandaatti odeeffamaa jira. Taayyee Danda'aallee dhiifama gaafatee bahuudhaa deemaa jedhaniitu kan ragaa waajjira dhaabaarraa funaannan nu dhabu. Godinarra. Taayyee Danda'aallee dhiifama gaafatee bahaa jedhaniitu oduu akkasii olola akkasii gaggeessaa jiru. Amma wanni kuni Oromiyaa keessa akka waliigalaatti humnoonni Oromoo Abiyyi waliin akka wanni jedhanii kun dhiifama gaafatee kun wanni godhamee walitti dhufneetudha waliin lollaa waan kaabaa kana waan jedhutu odeeffamaa jira Oromiyaa keessatti. Bal'inaan deemaa jira wanni kun baay'ee. Sarkaa mariitti uummata yeroo mariisan kana haasa'u dabballoon. Amma gaafiin ka'u tokkoffaa namni seriously ilaalu Abiyyitu uummata Oromoo dhiifama gaafatamoo Taayyeetu dhiifama Abiyyiin gaafataa sana namuun dubbata. Utuu ta'e Abiyyumtu dhiifama uummata Oromoo gaafatee hin ta'u malee hin jiru malee. Maaliif jettee yaadda Abiyyi sa'aatii kanatti humnoota Oromoo faana nagaa tolfataan jira. Akkuma arginu wabooni soba adii dhadhee ibsa baasee jira. Olola dhadhee ibsa baasee jira waboon officially. Mariin godhamaa jirus hin jiru. Taanzaaniyaa irratti namni waraana bilisummaa Oromootu hooggansi waraana bilisummaa Oromoo dirree waraanaa irraa ka'ee Taanzaaniyaa deemee wareegama guddaa kaffaleetu hooggansi waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroon hamma kana sacrifice kaffalee nagaa waan barbaadu uummata Oromoo waan jaalatuuf kana hunda godheera Marroon. Abiyyi garuu kootaati maallaqa isinii kennaati barcumallee waan xiqqoo isiniin qooda wannoo wayii nyaattanii VAT isinii kennannaan didanii nuti gaafii bu'uuraa qabnaa jedhaniitu gara lola isaanii deebi'an. Amma immoo olola ta'uusaa wanni Abiyyi tolchaa jiru kun oofaa jiru olola ta'uusaa waraanni bilisummaa Oromoo mariin takka hin jiru. Sobadhaan jedhu baasee jira. Nus gama keenya waan beeknu humnoota Oromoo faana tasuma wanni godhamaa jiru mari'atamaa jiru hin jiru sobadha. Gaafii hin jiru maaliif ajandaa kana Oromiyaa keessa oofuu barbaade sa'aatii kanatti Abiyyi? Maaliif uummata Oromoo keessa ajandaan akkasii akka faca'u tolchaa jira Abiyyi? Gabaabaadhumatti kan kana dhalee muddama Abiyyi keessa galee jirudha. Muddamni inni keessa galee jiru maanni yoo jette isarraa haasaa. Kanaan dura Tigraayin loluudhaaf
qabeenya guddaatu dhalatee ture. Deeggarsi uummataa guddaa ture. Qabeenyi jiru biyyi reefuu fudhatu waraanatti galti yeroo sana waan ta'eef gaarii ture. Ji'oogiraafiin, ji'oopolitiksiin naannoo gaafa Afrikaa hundumtuu kennataa ture Tigraay rukutuudhaaf. Amma sun hundumtuun badee akkan sila jedhe. Wanti suni hin jiru lafarra. Amma gam tokkooni loltuu waggaa 7 guutuu lola lolaa ture nuffee qabatee lola dhaqaa irra Tigraay Abiy. Namooti muuxannoo qaban baay'een isaanii yookaan madaaniiru yookaan Abiy mataan isaa iyyuu geggeesseera. Loltuun amma jiru loltuu ati lola dhaqee hamileedhaan loleetu injifannoo fidee dhufa jettee kan itti abdattu miti. Keessumti loltuu sanaa jechuudha. Waan Abiyyi mataan isaa yeroo dubbatu teknooloojiidhaan waan olaantummaa qabnuuf militariin keenya olaantummaa teknooloojii waan qabuuf hin lollaa kan jedhu malee loltuun keenya olaantummaa waan qabuuf miti kan inni irra jiru. Innumti mataan isaa. Teknooloojiin sun immoo kophaa isaa injifannoo fiduu akka hin dandeenye beekamaa. Hin danda'amu. Dhattee xiyyaaraan rukuttee boombii dadarbattee injifannoo ati fidduu hin jiru. Nama ajjeefta malee. Even loltuu iyyuu ajjeestu qaamaan dhattee qabattu lafa sana taanaan injifannoo waan ta'edhamu hin jiru jechuudha. Abiy waa'ee kanaan dhiphataa siin jechuu kooti. Lammaffaa diinagdeen biyyaa baay'ee rakkina cimaa keessa galee jira. Irra deddeebiidhaan namni baay'een akka ibsa baasaa jiru. Hayyoonni diinagdee mataan isaanii irra deddeebiidhaan ibsa akkatti kennaa jiranii diinagdeen biyya rakkina cimaa keessa galeera. Diinagdeen kuni tokkoffaa lola iskeelii guddaa deeggaruudhaaf humna baay'ee hin qabu. Keessumatti immoo lolli yeroo dheeraadhaaf kan turu yennaa ta'e keessumatti lolli akka kan Tigraay duraanii sun hin jalqabama yennaa ta'e bifa sana diinagdeen akka kanattiin utubee waan sana qabee loltuun kun akka fuulduratti dhiibu taasisu hin jiru. Kun yaaddoo kan biraadhaasin jechuu kooti Abiyyiif. Lammaffaa kunoo waa'ee lola kaabaa kan jedhu kana propagaandaa godhatee erga dubbachuutti ka'e Abiyyi amma waggaa ga'e natti fakkaata. Al tokko akkuma yaadattu woboo fi ABO'nii walta'iinsa godhaa jiru jedhanii dibbeetumanii raatanii walta'iinsa maaliitii kan woboo fi ABO'n godhanii waldhibdee maaliitu ture jennee gaafataa turre. Yaadichi paartileen Oromoodhaa biltsiginnaa jala galanii biltsiginnaadhaa wajjiniin hojjechuu barbaadu ergaa jedhu dabarsuudhaaf. Amma Abiy diinummaa ofiisaatii Oromoo keessatti horate dhiiseetu diinni kee nama kan biraadhaa jechuudha. Wanti inni haasa'uu barbaadu lola kaabaa kan inni jedhu warra kaabaatu nutti dhufee warra kaabaatu maal godhee kan inni jedhee karaa warra isaaf propagaandaa hojjetanii haasa'u nama kan biraatu si miidhaa jiraa kan jedhudha. Uummanni Oromoo kan argee namni hundumtuu kan ijaan argee Oromoo kan miidhe Abiyyiif warra Abiyyi wajjin hojjetudha. Kan Oromoo lafarraa buqqise Gujiitti, Horroo Guduruutti, Wallagga Bahaatti, Shawaa Lixaatti, Shawaa Kaabaatti kanii qe'ee uummataa gubee kan nama lafarraa buqqise loltuu Abiyyidha. Kan Hacaaluu ajjeese Abiyyidha. Namoota Oromoon qabdu kan ajjeesee awwaale Abiyyidha. Abboota Gadaa marsee kan rashane Abiyyidha malee humnoota kaabaa. Humni kaabaa kana booddee dhufee Oromootti sodaa ta'u yeroon isaa waan darbe natti fakkaata. Waan ittiin ati Oromoo sodaachiftu miti kana booddee. Harka isaa duwwaa miti jechuudha amma. Oromoon harkuma duwwaa miti kan inni taa'aa jiru. Yoo xinnaate waraanni bilisummaa Oromoodhaa kanii naashinaal intirestii yookaan immoo hawwii biyyoolessaa Oromoon tiksa kan jedhu socho'aa jira jechuudha. Akkuma hidhattooti kaan biyya sana keessa socho'aa jira. Kanaaf abbuma barbaadeetu dhufee waan barbaade godhaa kan jedhamu kun waan iddoo qabu natti hin fakkaatu. Yeroo Abiy humna nama ajjeesuu qabutti eeyyee ta'aa jira. Maaliif ta'aa jira? Isa humna nama ajjeesuu qabutu ammaaf waan sana gochuu danda'a. Diroonii fidee mana namaa irratti darbatee nama gubaa jira. Hidhattoota ofii hidhachiisee nama buqqisaa jira. Eeyyee. Kana jechuun garuu
warri kanaan dura Oromiyaa hawwaa turan hamaa Oromiyaa irratti yaadan kana booddee akka barbaadan godhuu jechuu natti hin fakkaatu. Abiyyi garuu wanti inni dubbataa jiru kanadha. Kaadireettis kan inni himaa jiru kaadiree ofiillee sobeetu soba qallaba. Sobee soba qallabaa jechuudha. Obbo hojii walii gallee irra dhee kunoo obooni sobadhaa jedhee ibsa baase barreeffamaan kan itti ergama iskiriinii irratti agarsiifte. Akkuma tamma jette kunoo warri biltsiginnaadhaaf hojjetan godinarraa eessaa ergaa isaan as qaqqabsiisaniini waliigaltee kana jira kana haasa'aa jirraa kan jedhudha sobaa kan jedhamu kunoo ibsi ba'eera. Hayyoota Oromoo keessaas namni Abiyyi wajjinii waliigalee bu'aan buusa jedhu kana booddee waan jiru natti hin fakkaatu. Hin jiru dhageenyeen beeknu jechuu kooti. Abiyyi Oromoodhaa wajjinii warra gumaati. Warrati wajjin mari'attee waa gootu miti. Abiyyi Oromoo dhiifama gaafate maal dhiifama gaafata? Warri seeruma Oromoo keessatti iyyuu dhiifama miti kan godhamu warri gumaa kan isaan godhan dhiifama miti. Wanti sun inni irraanfatamaa jechuudha. Nagaa buusuudhaaf wanta ta'udha. Suni sadarkaa uummataatti, sadarkaa ollaatti, uummata gidduutti haaloon akka hin jiraanneef wanta godhamudha. Bakka itti mootummaa namni muudee namni buusuu danda'u tokkotti garuu yakka qaamni ijaaramaan tokko namarratti hojjete irratti dhiifaman sii godhaa dhiifama naa godhii miti kan hojjetamu. Wanti hundumtuu seeraani kan inni iddoo qabachuu qabu jechuudha. Kanaaf har'a namni Abiyyi hojiin hojjedha jedhu hin jiru. Tokko kan isaan maqaadhaan lammaadhaa wajjiniin waliigaltee waan jiru irratti hin fakkaatu. Lammaani yoo waliigaltee jaraa wajjiniin qabaate wanti inni biyya laataa dhufu waan jiru irratti hin fakkaatu. Maal hojjeta biyya laata? Dhaqee jaraa wajjiniin hojjechuu danda'a jechuudha. Kanaafi Oromoo maqaadhaate wanti inni dubbatu hundumti isaa sobadha. Garuu maaliif kana godhaadha kan itti jette. Hin dhume waanuma ittiin propagaandaa hojjetantu dhume milkeessa. Hin jiru amma. Lafumarraa dhume. Yaada dhume amma kanaan dura wanta hojjetamaa ture hunduma isaa. Oromoo keessatti illee yeroo lolli Tigraay taasifamu sana akkamittiin akka deemamaa ture yaadatu. Amma sun mataan isaa lafarraa badee jechuudha. Waanumti ati qabattee ittiin uummata kana keessa lixaa jettu hin jiru. Kana duwwaa miti. Waan garaagaraa hojjetee ani gara Oromootii jedhee Oromoo keessatti mallattoo xinnoo kennee waan qabatamaa hin taane mallattoo xinnoo kennee warra Oromoodhaa ala jiran immoo Oromoo irratti kaasaa jira. Waa'ee dura dawaan hidheen gadi dubbate yaada. Maali aktivistiidha Abiyyi ofiisaati yoo aangoon harkaa qaba jedhe yoo dura dawaan kan Oromiyaati jedhe maaliif Oromiyaa jalatti ni ibsa oduu maalii barbaachisa? Homaa waan oduu barbaachisu miti. Yoo sagaleetu barbaachisa ta'e waan barbaade gochuu danda'a siin jechuu kooti. Waan Walqaayit irratti godhe wanti inni dura dawaa irratti gochuu dadhabuuf hin jiru sun immoo waan sirrii natti hin fakkaatu. Waan sirrii miti jechuudha. Wanta hammaa ba'aa tokkodha wanti inni hojjetaa jiru. Kun hundumtuu eessaa ba'aa yoo jette Abii waan butu dhabeera. Loltuu harka jirtullee narkatti cabdi jedhee sodaateera. Humni diinagdee isa sodaachiseera. Humni propagaandaa immoo waan dhumeef rakkatee jira. Sadarkaan irra jiru milkeessa amma kana duwwaa miti. Isa caasaa keessa soba erganii Oromoodhaa hojii walii galaan jiranii kaadiree ofii soban duwwaa miti. Kaadiree humna bu'ee humnatti godhuudhaaf sanni godhu duwwaa miti. Waan nuyi haasofnu waan anaafate haasofnu jala deemanii warri dipaartimentii AI isaatii ilaa kunoo na deggeranii akkas jedhaa jiru jedhee sobaaf ture milkeessa. Sobduudhaa kana hin amaninaa jennee namatti himaa turre. Abii nama lafarra gototamaa mana hidhaatti darbatamu malee namatti wajjin haasoftu miti kana booddee. Ammanuman jedha. Baay'ee galatoomii waa xinnoon dabala waan ati jette irratti Oromoo kana Abiy akkamitti ilaalaa yoo jenne akka meeshaatti ilaalaa. Akka meeshaa itti fayyadamanii aangoo fi gadi jabeeffatanii
Garuu immoo nama dhadhee ilaalu Abiyyi saba keenya. Isa kana yoomuu dagachuu hin qabu. Diinni koo inni jalqabaa immoo Oromoodhaa jedhee galee Abiyyi. Diinni koo inni jalqabaa humna Oromooti, sabboonummaa Oromoodhaa jedhee jalqaba. Oromoo diiguurraa eegale. Oromoo balleessuurraa eegale Abiyyi. Barcumni isaa dhabama Oromoo irratti akka inni hundaa'u himeetu hojiitti eegale. Kanarraa kan ka'e Abiyyi keessoo Oromoo keessa isaatti fixee maal tabe Oromoo keessatti nama ija qabu hunda qeerroo ijoollee mataa qabdu hunda Dambidolloo hanga Baabbileetti Mooyaalee hanga Salaaleetti Kamiseetti maal tabe Oromoonni Abiyyi fixe. Irra darbee immoo daangaarraan uummata Oromoo irratti kan inni hin kakaafne. Amma Mooyaalee dabarsee hin kennine Abiyyi. Maali waa'ee Mooyaalee dheengaddumadha kan naannoo wanni godhee alaabaa biraa irratti dhaabsisee caasaa naannoo Sumaalee jala gashan. Asii immoo paarlamaatti bahee akkuma itti kana akka wanni lafa maaloodha. Ibidda Oromoo irratti karaa hundaan qabsiisaa immoo paarlamaa irratti kan haasa'a. Aangoo qaba silaa waan hundumaa gochuu hin danda'a. Garuu ibiddatti qabsiisa malee fedhii Oromoon hin dhaabbatu. Amma humnoota Oromoo diigee amma abaaboo bakka lamatti qoodeetu kaan eenyu qajeelaa Mardaasaa maal jedhee muudama kenneef. Kaan mana hidhaa keessatti itti taphatee kaan immoo manuma keessatti akka mana hin baane godhee itti taphataa ture. Akkasuma woboo keessaas waa qunxuratee galfatee anfixeera bakka waa'ee woboo faanas immoo xumureera jedhee taasaa ture miti inni dheengadduma kanayyuu woboo faana fixanneerra keessaa waa boccoqateera dhugaadha sun. Haa ta'u malee woboon kumaatamaan lakkaa'amu waraanatti jira. Amma paartilee Oromoo keessaas namoota Oromoo keessaa hunda waa fudhatee ta'uu dideema. Oromoo nammallee Abiyyi diina keenya dheetu ilaala Abiyyi. Kana beeka Abiyyi. Kanaaf jecha jalqabarraa olola sana gadhiisaa waan jiru natti fakkaata jechuudha. Humni hafe sun humni Abiyyi waludhee qabee jiru na faana dhaabbataa jira jedhee uummata sana gowwomsee ammas akka meeshaatti itti fayyadamuudhaa deemaa jechuudha. Kan dhaqee dhumu waraana Tigraay irratti ijoollee Oromoo miti kan dhaqee akka meeshaatti dhaqee dhumeef Abiyyiif akka qoraaniitti ijoolleen Oromoo bobaatee kan lukti irraa cite san booda eenyutu gaafate ka harki irraa cite ka qaamni irrate ijoolleen Oromoo sanuma keessa immoo ji'a akka bosonuutti magaalaa baadiyyaa keessa faana fiiganii qabaniitu humnaan miti mana leenji'an gashan. Waraanni amma Abiyyi ittiin dhaadatu kun humnaan warra qee maatii jalaa qabamee leenjii gale miti. Hamlee maaliitiin lolaaf Abiyyiif? Amma immoo lakkii humna Oromoo faanas dubbataa jira jedhee sobee ammas meeshaadhuma godhachuudhaaf. Uummata kan akka qoraaniitti goggobuuf dargaggeessa Oromoo akka qoraaniitti itti fayyadamuudhaan deemaa jechuudha. Ammas waraana kan biraa banuuf deemu kanaafillee. Ammas kan dhumaafii jiru harki caalu ijoollee Oromooti. Propagaandaa ani mootummaa Oromooti jedhuun jechuudha. Oromoo balleessaa, Oromoo duguuga mootummaa Oromoo jedhanii jechuudha. Gidiraa guddaadha baroonni. So isa kana ittiin uummata gowwomsuuf jecha marii akkasii godhaa jirra. Ammas dabalataan waa'ee dinagdee dhugaa dubbachuun waraana kaabatti Abiyyi gaggeessu qabeenya Oromoota achitti gubata dhaqe. Qabeenya Oromooti. Maal jedhani lubbuu hanga lukkuutti ture miti dhaadannoon lola isa duraa. Ammas isa barbaadaa jechuudha Oromiyaa keessatti Abiyyi. Lubbuu dargaggeessa Oromoo, lukkuu qonnaan bulaa Oromoo, qabeenya Oromoo magaalota irra jiran sassaabamee akka kennamuuf Abiyyiif. Lubbuu hanga lukkuutti ammas isa barbaadaa jechuudha. Kanaaf jecha namni mormuun jiru kaanuu na faana jiraan jedhu sana olola sana gadhiisee maaliif dinagdeen biyyaa kufeera. Amma akka bara yeroo sanaa dinagdeen ittiin deemamu hin jiru.
amma lafa Oromoo illee dachaasee irraa dubbannee turre. Amma Baalee guutummaa guutuutti UAE kennaa jiru. Kana yeroo darbe irraa dubbanneerra. Yeroo lafti baadiyyaa gara akka gurguramu labsii Abiyyi baasu irraa dubbanneerra. Qabeenya kana amma Baalee guutummaa guutuutti UAE kennee horii fudhata amma. Horii ittiin qawwee bitatu fudhata. Kanadha Oromoon asii immoo humna Oromoo faana dubbataan jira jedhee haasaa jechuudha. Akka waliigalaatti waa'een ulaa galaanaas yeroo baay'ee Oromoo kanattis uummata Amaaraattis dubbatamaa tureera. Waa'een ulaa galaanaa kun ittiin uummata kakaafachuudhaaf akkuma sila jennu. Amma dhugaa dubbachuudhaaf amma Oromoon balbala isaa irratti nagaa barbaada moo balbala galaanaa barbaada sa'aatii kana Oromoo? Balballi galaanaa gaafa barbaade barbaachisaadha. Gaafiin tokko hin qabu. Garuu Oromoon balbala isaa irratti nagaa dhabe hirrashanamaa jira. Karashanu Abiyyi. Oromoon balbala isaa irratti nagaa barbaada jalqaba. Kan isa rashanu immoo Abiyyi Ahmad jedhama. Hulaa ofii irratti nagaan bahee galuu, nagaan qotatee galuu, nagaan barnoonni hin jiru amma bara. Hulaa ofii irratti nagaa dhabe. Lafa irreeffannaa isaa irratti nagaa dhabe. Galaana of jalaa qabu irratti nagaayyuu mana keessatti nagaa dhabe. Garuu isaanii maal jedhu ulaa galaanaa maal jedhuun kakaasuu yaadaniiru. Isuma kana waliin makanii uummata kana ammas meeshaadhuma godhachuudhaaf. Meeshaadhuma waraanaa godhatee bobeessuudhaaf qabeenya isaas nama isaas ittumaan cabsuuf jechuudha bara. Ammas waraanni kun Oromoodhuma ittiin cabaachuu. Kanaafuu Abiyyi namni heera hin beekne, namni seera hin beekne, namni safuu hin beekne, namni guma uummata Oromoo kumaatamaan gubee fixee balleessee gidiraa nuyi arginee hin beekne uummata keenya agarsiisee nama kanatu ammas waraana iddoo akkasiin dhaqaa ka'aa nafaana jechuudha. Namoota hedduu of jalatti hiriirsateera dhugaadha. Namoonni isa jalaa nyaatan, namoonni dinagdee isarraa coratan, isaanii horiin roobaa jira. Uummata Oromoo bal'aaf immoo gadadoon rooba, hongeedha, beela, rashanamuudha uummata Oromoodha. Namoonni muraasni garuu magaalaa Finfinnee keessa jiran kan horiin roobuuf baay'eedha. Isaan waa'ee galaanaa haasa'u, ulaa galaanaa haasa'u, isaan waa'ee dureessa waan ta'eef faayinaansi godhuun Abiyyiin haa godhaniin isaan. Garuu uummanni Oromoo bal'aan waraana Abiyyi ittiin deemuudhaa barbaadu kana dhaqee namni qoraan ta'uuf jiraachuu hin qabuudha kana haasaa jiru. Namni kamuu diinni guddaan biyya sana, diinni guddaan uummata Oromoo, rakkoon uummata Oromoo Abiyyi Ahmad jedhama. Bulguun uummata Oromootti roorrisu Abiyyi Ahmad jedhama. Bulguun biraan jiru. Hin jiraatus. Isa kana irrumaa dubbachuu fi gara kutaa xumuraatti haa deemnu. Egaa kutaa xumuraa kana keessa akkuma waliigalaatti Abiyyi waa'ee waraanaa afaan Abiyyi keessaan dhabamu waggoota 7 kana keessa barbaachisummaa olola waraanaa fi ammoo sodaa Abiyyi keessa galee muddama Abiyyi keessa galee jirudha kan irraa dubbannu. Waraanni waggoota 7 kana keessa ajandaa ture. Ajandaa biyyaalessaati waraanni wayiin dhabamu bara Abiyyi keessa. Maaliif Abiyyi waraana malee yeroo hunda waraanumatu miidiyaarra waraanatu himamaa, dibbeen waraanaati, ciree irratti waraana taasifamaa, irbaanni waraana irratti waa'ee waraanaati, yeroo hunda waa'ee waraanaati kan himamu uummatatti. Garagaltoo isaa immoo hin sodaatamu waraanni yeroo dhamee immoo waraanni babal'ataa deemu kun immoo amma immoo sodaachiseera. Baay'ee sodaate. Amma namoota faana yoo wal argu baay'ee aaraa jedhan.
marrajaan nu ergamu jechuudha. Miidiyaa kanatti bakka garaagaraattiin aaraa namootuma waameefaa akka malee aaree sodaa keessa galee jira. Gaaffiin jiru Abiy maaliif olola waraanaa jaallata? Olola waraanaa walirraa tuun hin citiin waggaa 7 guutuu waa'ee waraanaa qofatu gaggeeffama. Ololli barbaachisummaan olola waraanaa maayini Abiyyii fi asumaanis maaliif immoo waraanni isaa immoo yeroo nammaa kun dhufe maaliif sodaata? Maaltu isa sodaachisa?